Oromoo koo kan keenya yoomi furmaanni maaliif jennaan kallattii kanaan asiin xiqqoo tasgabbii qaba yoo jenne kallattiin biraatiin jijjiirama keessattuu kan akka uummata salaalee miidhame hin jiru sababii isaas miidhama jalqabaatu osoo hin furmaata hin argatin miidhama jalqaba miidhamanuyyuu osoo hin dandamatin waggaadha waggaatti ji'aatti akkanatti qe'ee isaaniitirraa buqqaanii qe'ee isaaniitirraa barbadaa'aa jiran maaliif jennaan waggaa sadii muluu daa'imni lafaa dhufaan inni barumsa jalqabe kan ganaa barachuuf deemu waggaa sadii guutuu osoo barumsa hin argatin taa'uun isaanii kuni osooyyuu rakkoo guddaa rakkoo mataasaa danda'e ta'ee jiru immoo akka kanatti barri kun hin darbaa laata boruu immoo kan kana raccaalu ni dhufaa laata waan jedhu sammuu isaaniitti abdatanii osoo xaarrataa jiran osoo boruuf jedhaniitiin daa'ima ofii guddifataa jiran har'ammoo kanatti abiddaan midhaan isaanii qe'een isaanii barbadaa'ee horiin isaanii jala dhume oggaa buqqa'aa jiran maaltu namatti dhaga'ama dhugaan isiniin jedha maaloo hin callisinaa walirratti ilaalinaa sagalee waliif ta'a dhugaan isiniin jedha uummanni salaalee baay'ee miidhamaati jira baay'ee tokko miidhamaa jira maaliif isa jalqaba miidhamaniyyuu hin dandamanne dhugaan isiniin jedha kallattii garaagaraatitti manni barumsaa waggaa sadii muluu kan osoo hin baratin taa'aatii jirantu jira hamma ta'e tokko bakka ta'e tokkotti barataa jiru garuu garri caalu uummata salaalee keessattuyyuu ana kuyyuu tura ganda jilaa qeerransaatitti kallattii sana wal qabatee jechuudha iddoo 5 iddoo 6tti waggaa sadii guutuu hamma yoona manni barumsaa barbadaa'ee kan dura jalqabanis kan ganaa barachuuf jiranis amma yoona osoo hin baratin taa'uun kuniyyuu jechuudha rakkoo mataa isaa danda'e rakkoo guddaa jechuudha. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkasaa kana keessan obboleettiin keessan nagaa guutuurraa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira akkuma jalqabarratti agartan kana jechuudha sagalee waliif haataanu jedha innis maalinni argaa jirtanii uummanni salaalee jechuudha shawaa qaba ilaallatee jechuudha baay'ee tokko kan dararamaa jiranii darara guddaa keessa kan jiran jechuudha dhugaan isin jedha kan Oromoo yeroo kamiyyuu gaddaaf boo'ichi fagaatee hin beeku nurraa maaliif akka ta'e hin beeku garuu immoo keessattuu kan uummata salaalee kuni baay'ee tokko waan garaa nama nyaatu waan nama gaddisiisu maaliif isin jennaan jechuudha yeroo baay'ee namaaf sagalee ta'u garuu gaafa kan isaanii namni akkasitti callisee ilaala jechuudha baay'ee jechuudha jarri kun waggaa har'aa saatii kana keessa baay'ee tokko akka malee kan rakkoo gurguddaan achitti ta'aa ture jechuudha isas dandamatan immoo darbanii dhufanii har'as gaanii jiru garuu har'as gaddis boo'ichi irraa fagaataa hin jiru yogguu akkanatti ilaaltan kana jechuudha maaltu namatti dhaga'ama ilma namaa ta'eetu jechuudha dhugaa baay'ee tokko ulfaata maaliif ani amma jechuudha akka salaaleetitti jechuudha ganda jilaa qeerransaatiirraa jechuudha ana kuyyuutirraa lafa saatii sadii deemsisu manni barumsaa erga barbadaa'ee waggaa sadii hamma yoonaa kanatti ijoolleen hin baratin jiraatanidha kan jiraachaa jiran jechuudha maaliif kun hundumtuyyuu namni sagalee ta'u hin jiru hundumtiyyuu jechuudha callisee bira darba gaafa karaa kanaan jechuudha keessattuu gara salaalee kanatti jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku anumaaf gaafidha kun yeroo baay'ee jechuudha kanaaf sagalee waliif haataa Oromoo koo maaliif jennaan namni gaafa du'e qofa walii bo'uun faayidaa tokko hin qabu namni gizee jiru jiraatti wal gargaaru waliif sagalee ta'uu waanuma jiru kanaaf callistanii waliin ilaalinaadha uummata salaaleetiif sagalee tahaa birmadhaa sagalee dabarsaa fi dhimma qaamni ilaallatu biraan gahaa maaliif jennaan suni barumsi hafee barachuu baatanis bara waaqayyo jedhe bara waaqayyo dabarse barachuu danda'u garuu immoo akka kanatti gaafa namni bahee haalatti hafu horiin haalatti yaafatanii akka kanatti gaafa haalatti hafu maaltu namatti dhaga'ama keessattuu sa'aatii akkanaa sa'aatii ilmi namaa waan nyaatee waan dhugu dhabee tooniyyuu beelaan rakkataa jiru kanatti gaafa horiin akkanatti iyyeessi bira boruun dhala kootiif ittiin
waa tokko godha boru dhala koof waa sinaa ta'a na gargaara jedhee horsiifatee gadi baasee akka kanatti horiin isaa bakkeetti jalaa rafarrafamee hafu manni isaa gubatee qeessaa irraa buqqa'ee godaanu maaltu namatti dhaga'ama dhugaan isin hin jedha maaliif jennaan baay'ee hin baay'ate gaddis waanuma jiru kuni ta'ee osuma jiru deddeebi'ee gaafa ta'u kana immoo ani ilmi namaa dachee sanarraa buqqa'ee badee tooni boru eenyu akka bulchuu danda'u yookaas immoo eenyumti akka dachee sanarra eenyu fakka dhamaama jiru naaf hin galle maaliif jennaan erga ilmi namaa dachee irra xaragametti maal inni faayidaan isaa biyyichis garamitti deemaa jiru waan jedhu gaafidha kuni gaafii namoota hedduutu jechuudha haa ta'u malee immoo kan gara keenyatti kuni dhugaan isin hin jedha baay'ee tokko hin ulfaata hamma ta'es ta'u kallattiiwwan garaagaraati sagalee yoo ta'ame yeroo kamittuu dafanii furmaata hamma ta'e tokko jechuudha parsantii dhibbantis ta'uu baatu hamma ta'e tokko harka dhibba keessaa harka walakkaa soo ta'e dafanii tooniyyuu qaamni dhimmi sana ilaallatu ni qaqqabu amma ta'e tokko furmaata ni argatu keessattuu waa'ee mana barumsaa wal qabate kana jechuudha karaa keenya sana garuu dhugaan isin hin jedhaa hamma yoonaa waggaa 3 jechuun har'a namni ilmi namaa osoo hin baratiin akka kanatti waggaa kana lakkoofsisuu jechuun dhaloota dhufuufoo maaltu akka ta'uudha deemu kuni gammatuun nama hin dhibu salphumatti jechuudha kanaaf kan kutaa 7 8 9 keessa dhaabee jira deebi'ee toonii ijoollee xixiqqaan kan barumsaa gahan har'a hamma yoonatti umuriin isaanii waggaa 10 haga ta'aa jirtu osoo hin baratiin jiraachuun kuni rakkoo mataa isaa danda'e yookaas immoo waan baay'ee ulfaatu ta'ee osuma jiru immoo isumarrattuyyuu immoo waan hojjetatee waan dadhabee boruufi jedhee toyyuu dhamaa jirurratti ilmi namaa gaafa isarraa abiddaan barbadeessanii toonii qabeenya isaa isa irraa buqqisanii jechuudha maaltu ta'uu deema fundurattoo maaltu kan kana caalu maaltu dhufa maaliif wanti kan kana caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha kanaaf sagalee waliif haa taanu sagalee tahaa dhugaan isin hin jedha namoonni baay'een keessan ni callistuu hin callisinaadha sagalee tahaa fi maaliif namni kamiyyuu jechuudha oromoon kutaa kamiiniyyuu tokko sababa ta'eef kanaaf gaafa tokko asii rakkatu karaan tokko immoo sagalee ta'ee toyyuu jechuudha amma ta'e tokko furmaata waliif fiduu qaba jedhee yaada kanaaf iyyuu sagalee waliif haa taanu sagalee tahaa hin callisinaadha dhugaa kan kallattii sanaan jiru isa keessa jiru qofatu hubata jechuudha kanaafuu waaqayyo sanas ta'ee kana rabbiin bichaani imimmaan haadhiyyeessaa akkanatti dhangala'oo kana rabbiin haa qoorsu akkasumas dhiiga ilma namaa akkatti lola'ee ba'ee ilmi namaa bobba'ee tooniyyuu dalagatee galuu dadhabee bakkeetti hafu kana waaqayyo bichaa furmaata nuuf haa fidu amma sanatti immoo garuu namni wal deeggaruu namni wal gargaaruunis waanuma jiru sagalee waliif ta'anii tooniyyuu jechuudha barumsi hafee wantoonni kan kana hafu lubbuudhaan jiraatanii bira dabarsuun waan tokko waan ta'eef jechuudha maaliif har'a lafa isaaniitirraa yookaan iddootti dhalatan irraa buqqaanii garan deeman maaliif garritti deemanis hin jiru osoo dhuma garritti deemanis jiraateyyuu maaliif sababa maaliitiif buqqa'u qe'ee isaaniitirraa sababa maaliitiif qabeenyi isaanii manca'a sababa maaliitiif haati hiyyeessaa boossi jechuudha maaliif jennaan badii tokko malee jechuudha badii tokko malee jarri kun osoo wanjala tokko hojjetanii badii tokko dalaganii eeyyee akka badii isaaniitti gaafatamuu qabu garuu waan tokko waan keessaa hin qabnetti waan badii tokko hin dalagnettidha kan isaan dararamaa jiran kan isaan akka kanatti galgala ganama dhiigaa boo'aa jiran jechuudha